asitti 2015 immoo kitaaba hadhooftu jedhu kitaaba asoosama dheeraadha. Kitaaba asoosama guddaadha. Isatu maxxanfamee egaa biyya kanatti maxxanfamee ture. Innis 2018 immoo dhaloota fincilaa kan jedhu innis dhaloota fincilaa inni kuni kuusaa walalooti. Baay'ee kitaaba guddaa innis gara walaloo 100 walitti qabame. Inni ammaa kun egaa dandeettiin ani qabu irraa xiqqoo achi maqaa yookiin immoo waan ani kana dura barreessa ture irraa hedduudha achi maqaa. Mata dureen isaas mata duree guddaadha. Waan hedduu gaafatudha. Akkuma hubachiisa kitaabni simbira jiru ta'ee olaaltan hubachiisa keessatti waan kaase qaba. Tokko ammas akkuma jedhee yeroo ta'e tokkotti yaada tokko irratti dhufnee turre yaada wanni barreeffamu guutumatti qulqulluu ta'uudha qaba. Wanni barreeffamu guututti qulqulluu ta'uudha qaba. Waan dhaloota walitti hin buufne ta'uu qaba kan jedhu ilaalchi tokko qabna. Haa ta'uti garuu jireenyani biyya kana jiraadhe keessatti waan an baradhe waan akka muuxannootti argadhe tokko wanti kamuu barreeffamuu akka qabutti amanama. Sababaan isaa yeroo seera barannu gaan barumsa seeran baradhe yeroo barannu maal jedhanii the recent legislation can prevail the previous. Wanni haaraan barreeffama isaa ta'u wanni haaraan bahu isa dura bahe sana waa wal fakkaata irratti amantummaa caalaa qabaachaa deemaa hin mul'ata jechaadha. Kana wanni tokko bu'uurri jiraate jennaan tokkoffaa isa kaaniif seexa kenna, haamilee kennaaf akka inni akka namoonni gama sanarratti xiyyeeffannoo godhan yookiin immoo dandeettii qaban caalatti gadi bu'anii qormaata godhan hanqinoota waan sanaa akka isaan baasan guutummaa isaa irratti immoo akka jabeessan godha. Hin jiru taanaan garuu yeroo hundumaa zeeroo irraa kaana jechaadha. Kana jechuun kiyya kun kan jalqabaati jechaa hin jiru. Na dura kitaabileen baay'een kan irratti barreeffaman jiranii tarii waan achi keessatti guutuu haa ta'uu baatu malee wabiileen gara kitaabilee 17 hamma tokko. Waggoota kurnan darban kana Oromoon gama barreeffamaatti hedduudha jabaatee barreessaa jira. Baay'ee wantoonni jiru hin jira. Kanaaf wanti katabame hin badu yaada jedhurraa inni tokko nama biraatiif seexa ta'a. Akka namni kaan barreessu wanti tokko hunda hammachuu dhiisu mala barreeffamni. Haa ta'uti garuu kaan immoo karatti xiyyeeffatan gochuu hin danda'a. Lammaffaa afoolli keenya dubbiirra waraqaarra kaa'amuudha qaba. Baruma baraan afaanumaa walitti maatii sammuun nama keenya kunis dadhabaa dhufeera. Tarii dhaloonni kun dhaloota madaabaraa akkuma nuun jedhanitti qoosanii xaafoon kun miidhaa fiduun oolle akka dhaloota keenya durii warra dammaaf aannan foonii fi wanniidhaan turan sana miti. Yaadannoo namni ammaa waa hundumaa waraqaa qabsiisuu barbaada waraqaarra malee hoo ittiin ta'uu mee barreeffamaan nutti himaa akka ragaatti namaan jechuutu dhufeera. Wanni ofii ragaa barbaachisuu baattullee garuu waa lafa kaa'achuun dhaloota ittiin barsiisuuf akka malee barbaachisaa ta'uurraa wanni kun katabame. Egaa kitaabileen akka kanaan kan biraa hinaaffanii tokko ani argitanii ijoollee biyya kanatti afaan Oromoo kutaa tokkoffaadha amma sadarkaa haayiskuulitti nan barsiisa. Yeroon barsiisu kana biyya kana wanni hordofna miti kaarikulamii yookiin immoo sirna barnoota biyya kanaa hordofna. Sirna barnoota biyya kanaa keessatti afaan barsiisuu keessatti wantoonni hammataman baay'eetu jiran. Tokko aadaa, hawaasa, eenyummaa, seenaa kanneen gaafa laallu waan ijoolleef ta'u waan ijoolleen irraa fudhattu hedduu argachuu irratti rakkinatu ture. Kanaaf kunis ulaa sana cufuu mala laataa ka jedhu kaan egaa keessattuu dhimmoota irreecha wal qabatan tokko tokko irratti waggoota kurnan darban kana Awurooppaa kana keessattis biyya kana keessattis yeroo hedduu irreecha irrattis qophii adda addaa yeroo dhiyeessu namoonni maaliif waan kana ijoolleef hin barreessine gaafa hin jedhuun dhufa ture. Moo hin tuffattee harkatti tuffattee akkuma namni keenya baay'een beekumsa Oromoo kana baay'ee gatii ittiin kennine atis gatii hin kenninee fi maaf an jedhu ture.
Kanaaf kitaabni kun akka duraattuu akka waan barruulee gabaabduu xiqqoo tokkotti dhimma irreecha qofa irratti ni yaadee ture akka barruuleetti akka baatu. Garuu wantoonni walitti qaqqabaa ture. Namnis waan kana galatoomu akka maxxanfamu waan barbaadanii fi guutuunsaa maxxanfamee bahee garuu guutuu gaafa hin jedhu akkuma jiru dhugeeffannoo kan jedhu sun dhugeeffannoon Oromoo bal'aadha. Hedduu bal'aadha. Akkuma hubachiisa keessatti barreesse garba paasifikiiti. Garba paasifikii kana keessaa coba xiqqoo isiitiin ani waa cobse malee laa ta'uu parsantiidha yoo ta'e harka duwwaa tuqaa tokko hammachuu isaa nan shakka. Kanaaf waanuma gabaabaa waan umrii kanatti yoon dhuguma irratti hojjedhe waggaa 10 na gaafachuu mala waan kana hojjechuuf. Garuu umrii kanatti argaa dhageetti Oromoo waanan dhagaye, waanan beeku, waanan immoo babbaradhe, waanin dubbise amma tokko walitti qaqqabee waanin keessatti guddadhe tokko tokko walitti qabeen barreesse. Kanaaf akkuma mata duree isaarraa argitanii dhugeeffannoo Oromoo irreecha fi ayyaanota tibba birraa keessa Oromoon ayyaaneffatu. Kana keessatti wantoonni nammatamne baay'eetu jiru. Boqonnaaleedhaanii gargari qoqqoodamaniiti kan jiranii. Egaa irra caalatti wanna keenya qabaachuu qabna kan jedhu marraan barreessee akkuma yaadannoo isaa kanan kaa'e immoo akkuma argitanii bara 2000 fi kaleessa kitaabni kun gara gabaatti ba'e. Kaleessi fulbaana 27 2025 fulbaana 27 2015 waggaa 10 dura immoo qaroon Oromoo argaa dhageettii Oromoo irratti hedduudha beekumsa bal'aa beekumsa jaajja ta'e qaban addunyaarrallee deemanii barsiisa turan addunyaarra Oromoo saboota akka Oromoo beekumsa ganamaa kanaan badhaadha wajjin wal qunnamtii qabaachaa turan Abbaliiban Dabbasaa Guyyoo yeroo itti butamanii hanga har'aatti ilti qaranu laalti abdii kutannaa dhaba hin galuu laata hin dhufuu laata tarii dhokfamaniiti laata ka jedhu. Egaa kitaabni kun yaadannoon kan isaanii akka ta'uuf illee yaadame. Egaa walumaa galatti wanni akka kaasee hanqinootuma jiranirraa waan xiqqoo coba xiqqoo cobsuuf yaadetinii malee beekumsa bal'aa beekumsa guutuu argaa dhageetti irratti dhugeeffannoo Oromootti qabaadheetii miti. Umriidhanis beekumsi kiyyees akka malee gabaabadha. Kanaaf guutuu akka hin taane qalbiin kiyya numa natti hima. Namoonni ana duuba dhufan anis immoo adeemsa keessa waa hedduu akka guutuu nan abdadhaa jechuun barbaada. Sagaleen keessanii. Hedduu galatoom caalaa dhugaadhumatti ani amma kun kutaa duraati kitaaba kana ofuma kootiif illee haa ta'u namoota akka kootii baay'eetu jira. Nuyi yeroo keenya yeroo afaan Oromooillee akka haasa'amu dhorkamaa ture yoo afaan sanallee haasofte sitti kolfanii dugda duuba deebi'anii akka nama wayitti si ilaalan ture. Yeroo sana argaa dhageetti Oromoo jecha gartee jecha isaallee akka tamma difaayinii gootetti gargar baafnee hin beekne garuu afaan keenya keessatti dhalannee guddanne sana immoo otuu waa tokko ittiin dabaliin dubbachaa turre kun hunduu kan irratti hundaa'u naannootti dhalannee fi naannootti dhalanne sana keessa immoo uummanni keenya amma baay'inaan jira. Afaan Oromoo kan dubbatu harka 100% kan jedhu fi iddoo biraatti immoo bakka itti makanii uummata keenya salphisaa turantu ture akka hin dubbanne waan akkasiiti. Garuu atamma kitaaba akkasii kanarraati I think ilmaan Oromoo waan baay'ee irraa barachuu danda'a. Barachuutus irra jira. Akkuma tamma jetti kaarkuleemii biyya kanaatti yeroo barsiisanii kan aadaasaa, safuusaa, maaloosaa barsiisu jette jira. Kana malee baay'eellee saba Oromoof hirrina guddaa ta'e kan jiru mana barumsaa keessatti akka ati barsiisaa jirtutti akka namni waloon hojjetu barsiisu miti. Waloon ijoollee xixinnoo akka ishee waliin illee waa yookaan waa tokko gootu barsiisu. Kitaabiti amma barreessite kuni irraati nuyi illee warri umuriin illee
bubbule kunillee barumsa gadi fageenya waa'ee Oromoo Oromummaa keenya jaallanne yoo jenne irraa argachuu dandeenya kan jedhu ni hubadhe ani.